Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Qubeensaayit odeeffannoowwan dhimmoota marii biyyaalessaa siyaasaa fi hawaasummaa irratti xiyyeeffatan qabannee dhiyaanneerra. Marii biyyaalessaa irraa eegalee hanga dhimma hidha Abbayyaa fi haala nageenya naannoo gaanfa Afrikaatti bal'inaan isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Yoo qophii keenya jaallattan laayik gochuu fi oduuwwan keenya yeroo hunda akka isin ga'aniif sabskiraayib gochuu hin dagatina. Dursa mata dureewwan oduu. Mariin kun Oromiyaa fi naannolee biroo diiguuf kan karoorfame jedha ibsi OLF Ola fi ONLF. Ministeerri bishaan Gibxii hidha Abbayyaa seeraan aladhaa jechuun komii cimaa dhiyeessan. Caffichi abbootii seeraa 18 hojiirra akka gaggeeffaman murteesse. Sababni isaas ibsameera. Taphataan dhaloota Oromoo garee Kaanaadaa Ali Ahmed Finfinnee seeneera. Seera viizaa Sudaan Kibbaa fi lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti yakka qoricha sammuu haadochuu qabaman kan jedhu dhimma oduu keenya har'aati. Nu waliin turtii taasisa. Amma oduu bal'inaan. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti mormiin gama adda addaan hammaachaa jira. Hayyuu naannoo Sumaalee kan ta'an Dr. Dolaalii Halaal akka jedhanitti kaayyoon marii kanaa sirna federaalizimii irratti hundaa'ee diiguu fi heera mootummaa keessaa keewwata 39 balleessuudha jedhu. Akka xiinxala isaaniitti kun mirga uummatni Sumaalee ofiin of bulchuuf qabu kan miidhuudha jedhu. Gama biraatiin adda bilisummaa biyyoolessaa Ugaadeen ONLF ibsa baaseen mariin kun uummata Sumaalee kan bakka hin buunee fi gartuun bifa adda addaan akka mari'atan taasifamuun sagalee uummatichaa ukkaamsuuf jedheera. Keessumaa dhimma Direedawaa Oromiyaatti yookaan Sumaaleetti makamuu isaa irratti yaadni dhiyaachuun isaa sodaa guddaa uumeera jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoos marii kana moonoloog haasawaa dhuunfaa Abiy Ahmed malee marii biyyaalessaa miti jechuun mormee jira. Kaayyoon isaas Oromiyaa, Amaaraa fi naannolee biroo qoqqooduun aangoo dhuunfaa jabeeffachuuf jedheera. Gorsaan ministeera muummee obbo Daani'el Kibrat garuu mormii kanaan faallaa mariin kun akka gaa'ilaatii baratamaa deemama malee muuxannoo duraan qabnu miti jechuun uummatni akka obsu gaafataniiru. Gorsaan ministeera muummee obbo Daani'el Kibrat marii biyyaalessaa jalqabame ilaalchisee yaada xiyyeeffannoo hedduu harkisee dhiyeessaniiru. Obbo Daani'el marii kana gaa'ila waliin wal bira qabuun akkuma gaa'ilaa mariinis muuxannoo haaraadhaa keessa galamee baratamaa deema malee muuxannoo duraan qabnu miti jedhanii. Namoota adeemsi isaa akkas ta'uu qaba jedhanii qeeqa dhiyeessan immoo namoota kubbaa harkaan tuqanii hin beekne garuu dhimma kubbaa xinxaalanidha jechuun tuffataniiru. Yaadni Daani'el Kibrat kun tooftaa dhimma marii biyyaalessaa irratti qeeqa dhiyaachaa jiru ittiin qabbaneessuuf dubbatamedha. Mariin akka gaa'ilaati jechuun isaa dogoggorri jiraachuu danda'a. Muuxannoo waan hin qabneef nu obsaa jechuudha. Kun immoo mootummaan hanqina marii kana amanee garuu uummatni gaaffii akka hin dhiyeessineef ergaa dabarsuudha. Jechisaa namoota kubbaa hin beekne jedhu immoo hirmaattota marii kana keessaa of lagataa jiran waan muuxannoo siyaasaa hin qabneetti dhiyeessuuf kan yaadamedha. Odeeffannoo dhiyeenya naannoo Asiir Saawudii Arabiyaa irraa baheen lammiileen Itoophiyaa 3 yakka qoricha sammuu haadochuu hashiishii kiiloo 17 fi kiniinii amtaameen 7,500 fe'anii osoo deemanii harkatti qabamuun isaanii gabaafameera. Seera daangaa biyyattii cabsuun kan qabaman namoonni kun akka seera cimaa Saawudii Arabiyaatti adabbii du'aa yookaan umrii guutuu hidhaatti isaan geessuu danda'a. Kanaan osoo jiruu rakkinni lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa jiran yakka kanaan qofa kan daangeffame miti. Baay'een isaanii manneen hidhaa keessatti haala sukkaneessaa keessa jiru. Baqattoonni 1,000 lakkaa'aman waraqaa eenyummaa waan hin qabneef to'annaa jala oolanii bakka dhiphoo qulqullina hin qabnee fi tajaajila yaalaa dhabuun daraaramaa jiru. Keessumaa dubartoonnii fi daa'imman manneen hidhaa kana keessatti rakkachaa jiruun isaanii dhimma yaaddoo guddaa ta'edha. Mootummaan Itoophiyaa fi Saawudii Arabiyaan lammiilee 70,000 ol ta'an gara biyyaatti deebisuuf waliigaltee qaban hojiirra oolchaa jiranis lakkoobsi namoota achitti hafan ammas baay'ee olaanaadha. Xiinxalli Qubeensaayit akka agarsiisutti
hiyyummaa fi hojii dhabdummaa irraa kan ka'e karaa seeraan ala Yemen keessa qaxxaamuranii biyya sana seenuun baqattoonni keenya gareewwan yakkaatiin bifa adda addaan akka meeshaatti akka tajaajilan isaan taasisa. Mootummaan Itoophiyaas dhimma lammiilee isaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii jabaa gochuu dhabuun isaa baqattoonni keenya manneen hidhaa keessatti akka dagataman taasiseera jedhamee qeeqama. Kanaafuu lammiileen keenya karaa seeraan ala biyya ambaa deemurraa of qusachuun bu'aa isaa caalaa balaa dabbii du'aa fi daraarama manneen hidhaa irraa of eeguun dirqama ta'uu hubachiifna. Ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa gara magaalaa Hawaasaatti imaluun pireezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Liddaama waliin mari'ataniiru. Mariin isaanii misooma naannichaa gargaarsa Ameerikaan dhimma hawaasummaa irratti gootuu fi piroojektota gara fuulduraa irratti kan xiyyeeffatedha. Ambaasaadarichi wantoota naannichatti hojjetaman gammaduu isaanii ibsaniiru. Walitti dhufeenya Ameerikaa fi Sidaamaa akka cimus mirkaneessaniiru. Daawwannaa ambaasaaddaraa kun dhimma misooma qofa osoo hin taane dippiloomaasii regional engagement naannolee waliin hariiroo uumuu agarsiisa. Ameerikaan hariiroo ishee mootummaa federaalaa waliin qofa osoo hin taane naannolee biyyattii keessatti dhiibbaa qaban waliin jabeessuu barbaaddi. Keessummaa naannoo Sidaamaa nageenya isaa eeggachuu isaa fi dhimma misoomaa irratti fooyya'insa agarsiisuun isaa Ameerikaa harkisee jira. Kunis mootummaa federaalaatiif ergaa naannolee tasgabba'an ni deeggarra jedhu dabarsa. Gama biraatiin Ameerikaan dhimma marii biyyaalessaa irratti yaaddoo naannolee qorachaa jiraachuu isees ni agarsiisa. Ministeerri bishaan jallisii Gibxii Hani So'aalim walgayii koree dhaabbata dhangala'aa laga Abbayaa irratti akka jedhanitti Itoophiyaan hidha Abbayaa seeraan alaa fi seera idil addunyaa kan cabsedha jechuun dubbataniiru. Itoophiyaan waliigaltee seeraan hidhuu malee bishaan guutuu fi garlakkisuun ishee qarqara lagichaa irratti keessumaayyuu Gibxii fi Sudaan irratti miidhaa uumee jira jetti. Akka gabaasa korichaatti roobni ji'a waxabajjii gidduu galeessaa ol yoo ta'u kan adoolessaa garuu hamma ammaatti giddu galeessaa gadidha. Kunis Gibxi irratti sodaa uumeera jedhameera. Oduu gama biraatiin ministeera dhimma alaa Gibxii Badir Abdillaariit hiriyoota isaanii kan Eertiraa Osmaan Saalee fi kan Sumaalee Abdusalaam Abdii Alii waliin marii dhuunfaa gaggeessaniiru. Mariin kun misooma istiraatiijawaa jabeessuu fi nageenya gaanfa Afrikaatti kan xiyyeeffatedha. Gibxiin dhimma nageenya gaanfa Afrikaa qaama nageenya biyyaalessa Gibxii jechuun dhiyeesseetti. Keessumaa nageenya galaana diimaa fi karaa daldala bishaanichaa dhimma ijoo ta'ee dhiyaateera. Biyyoonni sadan kun Gibxii, Eertiraa fi Sumaaliyaan ejjennoo tokko irratti walii galaniiru. Nageenyaa fi to'annoo galaana diimaa hojii biyyoota qarqara galaanichaa qofadha jedhan. Murtii kanaan Itoophiyaan akka biyya galaana hin qabneetti dhimma galaana diimaa keessaa akka hin qabne dhiibbaa itti gochuuf kan yaadamedha. Dabalataan Gibxiin Somaaliyaa waliin waliigaltee bu'uuraalee misoomaa buufata bishaanichaa fi geejjiba bishaanichaa mallatteessiteetti. Kunis ergaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee buufata bishaanichaa mallatteessitee booda tarkaanfii deebii Gibxiiti jedhamee amanama. Gamtaan Gibxii, Eertiraa fi Somaaliyaa gidduutti uumamaa jiru kun Itoophiyaa biratti shakkii guddaa uumeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gibxiin tooftaa naannessanii marsuu fayyadamuun Itoophiyaa dadhabsiisuuf hojjechaa jirti jechuun yakkeera. Gibxiin dhimma hidha Abbayaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee cimaa qabdi. Itoophiyaa karaa dippiloomaasii fi nageenya naannoo gaanfa Afrikaatiin dhiphisuun dhiibbaa Abbayaa irratti qabdu hir'isuuf yaaddi. Eertiraa fi Somaaliyaan sababa waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaand waliin gooteen aartee gara Gibxitti galteetti. Eertiraan ammoo dhimma daangaa fi dhiibbaa naannoo gaanfa Afrikaa irratti Itoophiyaa waliin wal shakkii waan jiruuf gamtaa kana keessatti hirmaatti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan karaa nagaa fi dippiloomaasiitiin harka kallattii galaana argachuuf qabsoo ishee itti fufti jechuun dubbataniiru. Haa ta'u malee gamtaan biyyoota sadan kun Itoophiyaan akka galaana hin arganneef gufuu guddaa uumuu danda'u jedhamee eegama. Caffee Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa gaggeessaa jiru irratti
abbootii seeraa 18 hojiirraa akka gaggeeffaman murteesseera. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simal akka gabaasanitti namootni 318 ta'an balleessaa namuusaan adabamaniiru. Kanneen 18 keessaa 9 namuusa hojii dhabuun 9 ammoo sababa malee hojiirraa hafuun kan gaggeeffaman ta'uun ibsameera. Caffichi tarkaanfii kana haqa uummata kabachiisuuf kan fudhatame ta'uu beeksiseera. Taphataan garee biyyaalessaa Kaanaadaa fi kilaba Ingiliz Norwich City keessatti taphatu Alii Ahmed gara biyya dhaloota isaa Itoophiyaatti dhufeera. Alii Ahmed taphataa dhaloota Oromoo ta'ee garee Kaanaadaatiif waancaa addunyaa baranaa irratti taphateedha. Simannaan ho'aan buufata xayyaara Booleetti aangawoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa fi Ministeera Ispoortiitiin ta'eefii jira. Daawwannaan isaa kun walitti dhufeenya uummata biyya hambaa fi biyyoota dhaloota jabeessuuf akka gargaaru amantii imbaasii Itoophiyaa Kaanaadaati. Mootummaa Sudaan Kibbaa qajeelfama viizaa haaraa hojiirra oolchuun lammiilee Gibxii fi Taanzaaniyaa qofaaf heeyyama viizaa malee biyya galuu yoo hayyamtu lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota biroo hundi seensa tokkoof $100 viizaa ji'a ja'aaf ammoo hanga $350 akka kaffalan murteesseera. Murtii kanaan lammiileen Keeniyaa fi Yuugaandaa kaffaltii hir'ifamaa $50 akka kaffalan taasifamuun isaa Sudaan Kibbaa dhiyeenya miseensa giddugala diinagdee baha Afrikaa ta'uu isheetiin waliin kan wal qabatu yoo ta'u, Itoophiyaan miseensa gamtichaa waan hin taaneef akka biyya hambaatti ilaalamteetti. Dabalataan murtii kana duuba seera dippiloomaasii gumaa baasuu yoo ta'u, kunis mootummaan Sudaan Kibbaa maaliif lammiileen koo Itoophiyaatti kaffaltii olaanaa kaffaluu gaaffii jedhu irraa kan maddedha. Haala dinagdee biyyattii keessatti hanqinni doolaaraa mudachuu isaa fi waraana Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun galiin zayitaa hir'achuu isaatiin Sudaan Kibbaa galii viizaarraa argamu akka madda galii dabalataatti itti fayyadamuu barbaaddi. Gama biraatiin hariiroon Gibxii waliin qabanis dhimma siyaasa Abbayyaa waliin kan wal qabatu yoo ta'u, Gibxiidhaaf dursa kennuu ishee hariiroo seenaa Itoophiyaa waliin qaban irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Xumura irrattis waraana Sudaan irraan kan ka'e boqottoota hedduu gara biyyattiitti galan to'achuu fi nageenya ishee amansiisoo gochuuf seera viizaa kanaan daangaa ishee jabeessuuf murteessiteetti. Pireezidaantii mootummaa Tigraay fi dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el magaalaa Maqaleetti waltajjii uummataa mata duree biyyaalessummaan diigamuun hin jiru jechuun gaggeeffame irratti haasaa jabaa taasisaniiru. Dr. Dabratsiyoon akka jedhanitti uummatni Tigraay waraana waggaa 17 fi lola dhiyeenya kanaan aarsaa guddaa kaffaleera. Haa ta'u malee humnoonni Tigraay diiguu barbaadan ammas duguginsa sanyii xumuraaf hojjetamaa jira jechuun qeeqaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa booda abdiin nageenyaa jiraatus mootummaan federaalaa nagaadhaaf qophii akka hin taane dubbataniiru. Ammas naannoon keenya kallattii adda addaan uggurraa keessaa galfamaa jirti kan jedhan Dr. Dabratsiyoon uummatni Tigraay nageenyaaf jedhee obsa guddaa agarsiisus ammaan tana garuu makkatti yookaan ittisatti deebi'uun murteessaadha jedhan. Keessumaa labsii haalawaa fi nageenya Tigraay mirkaneessuuf bahe 366 kan hiriira Finfinneetti mormamaa jiru fayyina Tigraayiif kan bahee fi uummatni hundi itti cichuu kan qabudha jechuun deeggaraniiru. Dhimmi kun qindoomina siyaasa naannichaa irratti gaaffii guddaa uumaa jira. Karaa tokkoon dubbii himaan TPLF obbo Mikaa'el Asgidoomii fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el hiriira Finfinneetti taasifame labsii waraanaati jechuun mormu. Karaa biraatiin immoo pireezidaantii mootummaa yeroo duraanii obbo Geetaachoo Raddaa hiriira Finfinnee sanarratti argamuun labsii uummata hidhuuf kan bahedha jechuun Dr. Dabratsiyoon waliin wal dhabdee isaanii ifatti agarsiisaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan kan har'aaf qabannee dhufne kunneen turanii odeeffannoo gad fageenya qabuuf nuun waliin tura. Qophii keenya kanaan yoo bohaartan laayik gochuu fi yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatina. Chaanaalii Qubeen Saayit jedhamu kana sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a. Hedduu galatoomaa nagaatti.